namni tumamee sangoome yookiis namni saalli isaa muramee waldaa waaqayyootti hin lixin. Namni abbaa hin beekamiiniif dhalatu waldaa waaqayyootti hin lixin. Sanyii isaa keessaas amma dhaloota 10tti waldaa waaqayyootti hin lixin. Amoononni yookiis Mo'aabonni sanyii isaanii keessaas namni tokko illee amma dhaloota 10tti hiyyuu waldaa waaqayyootti hin lixin. Isaan yommuu ati biyya Gibxii baatee dhufte Balahaam ilma Booher akka si habaaruuf Teetor mandara Mesopotaamiyaa keessatti sitti bitan malee buddeenaa fi bishaaniin karaatti sitti hin adeemne. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo gooftaan kee sababii si jaallateef Bala'aamiif hin dhageenye. Waaqayyo gooftaan kee abaarsicha eebbatti siif geeddare. Bara jireenya kee hundumaatti isaan nagaa akka qabaatan, isaanitti tolees akka jiraatan hin barbaadin. Edoom obboleessa kee waan ta'eef nama Edoom hin tuffatin. Ati biyya isaa keessatti galaa waan turteef nama Gibxii hin tuffatin. Sanyii isaanii dhaloota 3ffaa booddee waldaa waaqayyootti dabalamuu ni danda'u. Yommuu diina kee loluudhaaf kaatee iddoo tokko buufattu wanta hamaa hundumaa irraa of eeggadhu. Isin keessaa namni tokko halkan dingata ofitti abjootee yoo of xureesse iddoo buufata keessaa gara halaatti haa ba'u malee gara keessaatti ol hin dhufin. Haa ta'uyyuu malee gara galgalaa bishaaniin dhiqatee aduun yommuu lixu gara iddoo buufata sanaa keessatti deebi'uu hin danda'a. Lafa itti bakkee ba'an iddoo buufata duubatti qopheeffadhuutii achi dhaqee mi'a kee wajjin wanta qara qabu waan qabu ittiin lafa haatee keessatti bakkee baate ittiin biyyoo itti deebisuu dandeessu fudhadhu. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaafis iddoo buufata kee keessa hin deddeebi'a. Egaa akka inni wanta yellaasisaa isin gidduutti argee isinirraa hin deebinetti iddoon buufata kee qulqullaa'aa haa ta'u. Garbichi tokko gooftaa isaa duraa sitti yoo baqate qabdee gooftaa isaatti hin kennin. Inni mandaroota kee keessaa lafa jaalatte tokko fo'atee isin gidduu haa taa'u. Ati immoo isa hin cunqursin. Dubartoota yookiis dhiirota Israa'el keessaa galma keessatti ejjaaf kan qophaa'e ta'uu hin argamin. Waaqayyo gooftaan kee horii ejjaan argamee fi gatii saree hin ciggaa. Kanaafis wareega kamiif iyyuu taanaan lachuu isaa mana Waaqayyo gooftaa keetti hin galchin. Obboleessa keetti hiiqii hin kennatin. Meetii yookiis midhaan waan hiiqitti kennamu hundumaa hiiqii isaatti hin kennatin. Ormatti hiiqii kennadhu malee Waaqayyo gooftaan kee biyya ati qabachuudhaaf jirtu keessatti waan hojjetu hundumaatti akka si eebbisu obboleessa keetti hiiqii hin kennatin. Waaqayyo gooftaa keetiif wareega yoo wareegde utuu ofirraa hin baasin utuu hin turin kanaa achi Waaqayyo gooftaan kee isa waan si irraa barbaaduuf cubbuu sitti hin ta'a. Yoo wareeguudhaa baatte garuu cubbuu sitti hin ta'u. Wanta jaalala keetiin Waaqayyo gooftaa keetiif kennuudhaaf afaan keetiin wareegde jaalala keetiin waan ta'eef isa afaan keetiin wareegde kana heegi ofirraa baasi. Iddoo dhaaba waynii ollaa keetii yoo lixxe qodaa kee keessa ija tokko illee hin buusin malee yoo barbaadde amma quuftutti nyaachuu hin dandeessa. Midhaan ollaa keetii isa maasii kee keessa jirutti yommuu lixxu haammachuudhaaf haamtuu itti hin buusin malee harka keetiin asheetii isaa cirachuu hin dandeessa. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyyaa, nagaa keessanii. Har'a kun barumsa keenya seera keessa deebii boqonnaa 23 ilaallee akkuma dhaggeeffattanii xumurtanii barumsa kana keessatti boqonnaa kana keessatti akkuma kanaan dura Waaqayyo seera baay'ee irra deddeebi'ee tokkinoo saba Israa'eliitiif kennaatii jira. As keessatti kan nuti argine namoonni waldaa kiristaanaa keessatti waldaatti akka namoonni yeroo itti hollixuu qaban yeroo hollixuu hin qabne namoonni hadabbii jala jiranii baroota hollixuu qaban
faayidha kan nuti ilaalle bakka buufata waraana isaanii qulqullinatti heeguutii akka qabanii seerota garaagaraadha kan inni daddabalee kennee fi akkuma kanatti as keessaa akkasiniif galee akka hubattan boqonnaa kana ilaaluudhaaf gaaffii isiniif hambaasa gaaffii sana dubbisaatti deebisuu yaalaayi eebbifamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo as keessatti wanti nuti hubannu namoonni baay'een waldaa akka hin dhoofne dhorkamanii jiru warra hormaati waan ta'eef seera hin fudhanne akka seera waaqayyo saba sana yeroo sana kennee jala hin jiraanne waan ta'eef hin dhorkamanii kakuma fadha kan nuti ilaalle akkuma kinooma beektanii nuyi immoo arra kinoo ilaalaa eenyumtillee gara waaqayyo dhufee Yesuus Kiristoos fudhatee fayyina argachuuti akka danda'u karaa Yesuus Kiristoos namni hundumtu biyyi lafaa hundumtu akka fayye otoo Yesuus Kiristoos hin dhufin dura garuu ikinoo ilaalaa yoo lapheen isaaniiyyuu waldaa dhaquu barbaadeyyuu sababii cubbuun isaanirra jiruufi waldaa yeroo itti dhaquu hin qabnellee akka as keessatti dhorkameetu jiru kinoo dhaggeeffattaniittu waa'ee keenya wajji wal maddii qabaatee ilaalan isiniin jedha waan nama dhaggeeffachaa oolle xumurree eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisune.